dimaadiniitiif walitti qabamne baga itti geessan ijoolleen markazaatii baga gammaddanis hundumti keessanii gammachuu zalaalam isiniif haa ta'uuti jabaadhaa baradhaa amma sitti bufaati diiniin islaamaa badhaasa addaati wallaalaa aswaamaa gara qajeelaatti ka'ii irratti wal waamuun dirqama irratti diiniif wal jabeessuun dhaamsa ergamaati ummanni Muhammad caaltuu ta'uun jaraa ka'ii irratti wal waamanii wal dhowwuun shirkiirraa nutis haa jabaannu diinii barachuutti beekumsaan qaroomnaa bakkuma hundatti yeroo qabnu kana itti fayyadamnu gaafa biyya gallee carraa hin argannu jabaadhuu yaa uktii atis yaa obboleessaa diin rabbii baradhuu wallaalummaa keessa dhaloonni si booda maal sirraa barata kanaaf jajjabaadhu maaf boodatti hafta kan beennu yaadataa kan wallaalle gaafataa barnootaan jabaachuun sanatu furmaata galaanni wallaalummaa akkasin hin nyaanne gaafii gaafatamtuuf akka deebiin dhabne barannee barsiisuun dirqama nurratti diin rabbii guddifannee bakkuma hundatti irra hedduun keenya dasa of daganne faashina awurooppaatiin hedduudha shawwadamne diinirraa fagaatee gariin namaa tiktokirraa iyyaa inni ajaa'ibuma taaptaap jedhaa oola akka waan maraatee kitaatiidha jedhee qullaa isaa dhaabbatee barattoonni gariin sanaan shawwadame achi kolfaa oola tasa dagamame allahumma najjinaa baqanni rabbiin nu haa dhaabu daandii diinii irratti بقلنا ربي هذا ديني رتي الله أكبر مرة دائما دين مركز أسيد بن ودير يا بدا سكينيا كربي نفكني الحمد لله جني حركة والقبني يا موتي زلالم ربي فارون كيتي كولين نقبدي دوك هيرتي حالا نفمجيسون فضلي ربي الرأي Ustaaza keenya kan markaza Useed bin Hudeer hedduudha sinjaallanna nuti rabbiif jecha ilmii nu barsiisan waamee kamudachaa biyyis yoo rakkate rabbiitti kadhachaa hawaasa biyyaallee itti barsiifachaa doktor gamalachuu biyyas waliif galchaa yaa rabbi yaa Allah umurii nuuf dheeressii godhi dachaa yaa rabbi yaa Allah umurii nuuf dheeressii godhi dachaa Allahu Akbar. Ustaaza kan keenya maqaa dha'uu baadhus galmeerra maqaanii robbal alaa bira ulamaa qabaachuun qananii olaanaa of biraa nuuf kenne rabbiin subhaana hirrinni dheeratee dhiira yoom dammaqnaa kaa martifannee ilmiirraa barannaa rabbiin nu badhaase ustaaza kan keenya onnee gannu seenan wallaahi ni jaallanna Allahu Akbar. Rabbi si haa jaallatu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hedduudhaan dheeresse walaloo kiyyaa dhiifama naaf godhaa yaa obboleeyyan kiyyaa obsaanaaf sirreessaa dogoggora kiyyaa asittan dhaabbadhaa dhumte yeroon kiyyaa quraana jabeessaa dhaamsa gama kiyyaa wabillaahi tawfiiq assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر. نبدأ لك شرير جرتان أستاذ ناجي jiran dalam sakuti Allahu Akbar. Ustaz aku akan cerita kami dapat kenalan. Masya Allah. Boleh tinggal Rabbi si hamil kesu fajilan oluma hasil nisi kaduma rezeki nisi baluma umuri nisi deruma salah nisi makuma jannah gabu. Allahu Akbar ya Rabbi tekanat. Rabbi galman nufagau gaboleti tenya bifuma khana yo jirate ibadah Rabbi kabate nabiyyi Rabbi wanji angarte intalti kasi jannata galte nabiyyi Rabbi wanji angarte intalti kasi jannata galte. Allahu Akbar. Rabbi jannata tinu fagal coboleti tenya Katija Rabbi galman isi hagau isi hatana nisu jannan insyaallah. Akakana ga ustaz awwala kam jettan Allahu Akbar. Aku sinjatani ka masya Allah. Obboleettii keenya fadila
qalamni keen qoriin jenna maasha Allah egaa quraanaanis isitun hubane kuno walaloonsis damma irratti damma danne maasha Allah Allahu akbar eegumsi ajaa'iba rabbiiti ajaa'iba tokkommoo markaza kana keessaa akki jedhe ajaa'iba dhosee waan itti mee eega isin akka kanatti isinii fi ustaaz awwal nu gammachiiftani satichaallo anti woofanii ustaaz awwal afidan woofanii jedha barra Allahu akbar ajaa'iba rabbiiti Allahu akbar وهي تهية أهل السماء والأرض وهاهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من الأساتذة والطلبات. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ما تدري بسم الله أستاذ أول إذا لقوم تسنى لقاجر والله أكبر. حياكم الله وبياكم أجمعين. ما شاء الله مبروك ألف مبروك سنين جنة congratulation سنين جنة مليون مليون congratulation مليون الله سنين جنة ما شاء الله أكاسي قابلين تينيا ربين جيشو دقرت بقى قويا قمتشو تيسانيتين سنين جاي سنين جنة أول درا بقى ربي ولدت سنكبه كبجمتوتا أستاذوان مركز الدار رادفتن كبجمتوتا أقسمز كيسموان بقى الدار رادفتن براتوتا ولين كزمازي براتوتا رانتنا بفهمتن مركز أسيد بن حضير الرا أقسمز أستاذ إيساني اللي جدّ كبجما أبو أسيد من مركز أكاسقا أسيد بن حضير الرا ما شاء الله بقى ربيني لفاتي تيسانيني إسنجه قياغا مجوغا ننجدا ما شاء الله أستاذ طاهريس أوسته ممي أيسيته شكارا في جيشودا كماما دادا اتنايته تولجته ميدكسته في براتوتا في أستاذواني من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته كما قال الرسول صلوات الله وسلامه عليه ربي سنرها جلته أستاذواني في براتوني أستاذوان حاجة بليسا برد أبتن تولجوداف mi'eessuudhaaf miidhagsuudhaaf bira dhaabbattan keessaafuu sagalee dhadhabe osoo hin jenne bishaan nabbiti osoo hin jenne nattas qabi osoo hin jenne gammachuu diiniitii fi akka latfaatan dura bu'eetiin eega rabbii kiyyaati ustaazotii ka ofiitiin jenne obboleessa ofii sagantaa obboleewwan ofii miidhagsuudhaa fi kokkeen tun hogguu iyyan nama dhukkuba akka dhaabbattane jechuudha garte ربي بجيش رابطني للبدن وجزاكم الله خيرا حسن الجزاء نسنين جدا بايتكم غلطة فدا أستاذ طاهر أكسمسي براتوتا في أستاذة بقى دادا ترفتن جزاكم الله خيرا أحسن إليكم جنة بقى جمدن بقى جيساني براتوني مركزة جيشورا قرت أسيد بن حدير جلك نامي رفو جرني يا إلهي كياو ما دي لفاتين أستاذ طاهريو لفت فراه يا أمتا ما جاء كسني الله أكبر ما لقى ربي سنا قمتشي سوين قمني شاشا سنقود أجرامي ده اتفاجا ساتي جساني كان جاء شم قرا قامي وايني أكاي سانا إذن أرقون دين دنيو كان أينيو أول دربارا أينيو نيسو جرا جرانيزي لكاو جرو قايونا الله أكبر أكاسي سنين جدا بليوان كيا ما شاء الله يو قرصة تاته والله قرصي أستاذتين قلقل قرصت قبضا بيكا يو نما دبته نما دورا دبته دبي نما جلاتي تاجدن هيو نقو دبتن والله لا يو نما بودا دبته مو دبي نما جلا بليس جدن أستاذتي ولدت آناني دبتن لما دبي نساني لما جتشودا دبي مناسبة ولي كبد ما شاء الله ربي الراحة جالته براتوتا كينيا نامسي براتوتا قبام أجرتي
دام سباية تقطو دامامي سازدي تنين ربي جالتو جنة رسول ربي عليه الصلاة والسلام مال جدن خيركم من تعلم القرآن وعلمه يا براتوتا مركز الددار رقيت تنين دفتني جلجرتن كمركز كنا خيركم من تعلم القرآن وعلمه يو قرصتاتي توكتيني حديث كناتي يو سلاف نماف قهات قرر قلبيك أو نقي فدو والله قرين ما يو أكيسابه مي أستاذ إبلو مال دبته إبلو مال دبته أستاذ طاهر مال دبته يو جتني قافتت والله نمن يا برتا وانا سرا جتود عالماني في داعين الدداتي في جتود أساتي زوان دبتت أبد قرر قلبيتين قرر قلبيتين قرر إلمنا kun jechuudha ilmi namaa gurra sadi qaba jette hayyoonni islaamaadha. Gurra tokko gurra qaawwuu qaba jedhan. Gurri tokko gurra garaatti gadi qaawwuu qaba jedhan. Gurra tokko immoo gurra qalbii qaawwuu jira jedhan. Gurri gurra qaawwuu yogguu hamma himanni dhagahaa yoo asii baatee achi deebitee gaafatten jiru gurruma kanaan seenee gurra gamasiitiin gadi yaa'ee dhume. Gurri tokko immoo gurra jechuudha gartee garaa yaa'u jechuun ka qochummaa yaa'u ka garaachatti gayyaa'u wanni inni dhagahu wauma nyaataa fi dhugaati waan nyaatamu gama sana jira waan kennamu waan ajaa'ibaa gama sana jira duruu dhagaye isa fageenya jiru dhagaa utaalee bakka san bu'e wauma nyaataa jechuudha qofa dhagaa gurri tokko immoo gurra qalbiitti gadi qaawwuu jedhan gurra jechuudha maaltu dubbatamaara jettee qabattee fayyadamtu itti goggoyfattee waan sana jechuudha gartee yaa barata yaa saahibaki yaa saahibtittiti ustaazni silaa waan jedhe dhageesse kanaaf kana jedhe jechuudha nama wal yaadachiisu rabbi sana godhu jenna qabadhaa asirraa lallabaa ooluun keenya bu'aa hin qabu yoo wanni dubbatame xiqqaasa ta'u guddaasa ta'u irraa fayyadamnedha faayidaa irraa argannedha inshaa Allahu ta'ala rabbi irraa nu haa fayyadu gorsi ustaazotii lammaan galgalaa jidduu dubbatanii maasha Allah rabbi irraa jaallatun jedhaan ustaazoti dhugaan dhaamsa isiniif dhaaman yaa barataa keessa jirtan bakka feetanii kottaa dhugumaan isinii dhaamane dhaamsa bareedaa rasuulli rabbii sallallahu alaihi wasallam khayrukum man ta'allama alqur'aana wa 'allamahu jedhe irra caalaan keessanii jedhe nama baratee jedhe man ta'allama nama itti of la ta'allama jechuun itti of dirqanii barachuu jechuudha naa dhiibee duddaan deebi'e xiqquma sii dhibee duddaan of deebi'e namni jechuudha gartee hoggu barnoonni isa man ta'allama itti of dirqee nama barate jedhe wa 'allamahu ammallee nama baratee dhiisee miti nama deebisee barsiise santu irra caalaadha jedhe obboleewwan kiyya irra caalaa namaa ta'uu barbaadamoo irra jechuudha gartee gadee namaa irra hoosa namaa ta'uu barbaada obboleeyyan wallahi namuu jechuudha osoo hin laffaanee sadarkaa caalimaa sadarkaa asaatiisaa kana gahuudhaaf cinqamta har'ammoo rabbiin hiree keessi tolcheeti mana keessa teessee firaasha owwaa bareedaarra teessee ni rakkataara jette ijjiisuma madaamiin isinitti ijjituuf sanuma qofa rakkoodha jettanii hin himatinaa wallahi rabbiin qananii tokko jechuudha gartee yoo nuti wallaalle nurraa deemuun mala rabbiin nurraan ofiin irraa fayyadamaadhaan isiniin jedha maasha Allah rabbiin isa آية كيسد دبت جل وعلا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب يا نبي محمد قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ميجد يا نبي محمد أمتك كان جدي يا رجس دقاجر تاني يا برتا هل يستوي الذين يعلمون سوى الكتاوى الذين يعلمون ورين جتو دغرتي برنوتا شريعة بيكن ورين حكمي شريعة بيكن ورين وابيكن في والذين لا يعلمون إسانا ومتكهم بين والكتاتني جد ربي حكمي قده مرتي قده والانكتاتن جد جد إنما يتذكر أولو الألباب نمني كانان غرفة ممو ورجتو دك قلبي bareedduu qabdu
nama qalbii jechuudha saahiba aqlii saliima aqliin isaa nagaa taate ka itti himan fudhatu nurraa dhiisaa kan hin jenne ka duubaan jechuudha barnoonni itti jabaatus duubaan hin deemne san fayyada jedhe jool nama irraa fayyadamu rabbi anas siisaa godhu hanguma kanatti sirraa dhaabbadha fogguunii fi hadiifnii fi qur'aanni dubbatan ilmi namaa gizee qoblaa gizee bashannanaa kana fedha yaa jamaa wallahi qalbiin namaa gaafa gurraachoftee diliidhaan gurraachoftee jette hadiisaa fi qur'aana hin dhaggeeffatu hadiisaaf qur'aanni kun jechuudha gartee ni jabaata qalbii ilma namaa kanarratti ni jabaata wagguu qaraanuu usoo jechuudha wagguunii fi xalaa 5-6-7 takkaa juuza tokko wagguu qare hurkaan namarraa bu'a ilma namaa kanarraa qalbiin ilma namaa dhagaarra qaswal tulquluub dhakaarra jabaate maaliif wagguu badii dalanne wagguu maasi'ata dalanne jenne qalbiin ilma namaa akka huccuu adiiti hanga likkii badii dalannuuni qalbiin keenya nurraa gurraachofte jechuudha qalbiin keenya gurraachoftee jirti qur'aanni wanni inni nama jabaatuuf hadiifni wanni inni jabaatuuf xurii sana nurraa dhiquu jira kanaaf jechuudha duuba libaadhaarraa fayyadamaa jennaa isinitti hin dheeresse fakkaadhaa inshaallahu ta'ala warra itti fayyadamu rabbina haa godhu وجزاكم الله حسن الجزاء ربي نمريك سنا دير سو جبادا برتوني بك جرتم مراي